السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في كبجمتوتا خينيا كاكالي جرتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في كبجمتوتا خينيا كاكالي جرتو. warreen chaanala kanaaf haaree taatan asumaanuu chaanala keenya qaannoo tube subscribe godhaa isiniin jenna. Itti aansee sagantaa nuti arra dhufneef sagantaa galateeffannaati. Maal galateeffattanii yoo jettan nuti warra YouTube kanaaf haareyaati. Sanirraan kan ka'e YouTube kana bannee torbaan lama keessatti nama 30 fi takka subscriber geenye jirra. Nama kuma 30 takka moo nama 30 takka? Inshaallah torbaan lamatti nama 30 takka geenye. Inshaallah torbaan lamaan as deemuttis nama kuma 30 takkitti isanis ni geenya waan ati jettisan. Asumaanuu warreen nu cinaa dhaabbattanii nu jajjabeessaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechuu barbaanna. Asumaanuu gaa warreen viidiyoo teenyatan agartanis chaanala keenya kana subscribe godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Hayee meetoo asirratti yaada akkam qabda? Asirratti wanneen jiru akkuma jedhamu gaa namni tokko viidiyoo waraabuu deemu salaamatti eegala. Salaamtaa jettee jirta galatoomi. Dhugaa akkuma tubaantuu kaaftee turte akkuma ati kaasuudhaaf yaalii gootetti arra viidiyoo nuti waraabuudhaa yaanu sagantaa galateeffannaati. Torbee lama keessatti nama 30 takka arganne. Kuni waan guddaadha beektaa. Inshaallah bar numa akkana malee torbaan lamaan as deemu keessatti kuma 30 takkitti san ga'uu dandeenya. Amma nama 30 takkan kana galatoonfachuu dhufne. Akkasuma mallee warroota karaa keessaatiin komentii hedduu nu barreessan. Austraaliyaa irraa, Kaanaadaa irraa, UK irraa, Jarman irraa, Faransaay irraa, akkasuma mallee Ameerikaa irraa. Itoophiyaa illee akkasuma jiran yoo. Itoophiyaati nama muraasaa jira dhisa. Itoophiyaa miti. Irra hedduun hordoftoota chaanala keenyaa akkuma linkiilee ni beekan isaan linkii numaatu irratti ergate. Subscribe nu godhan. Komentii waan baay'inaan komentii nu barreessan jechoota isaan nu barreessan hundaa'u kan asirra waliin laalu ta'a. Warroota gaa komentii nu barreessee laayikis nu godhee. Isaan kana keessaa xiqqoo maqaa yaamnu akkamisa? Maqaa yaamnee galatoomaa yoo jennee nu. San dura garuu wanni jechuu barbaade. Namoonni diasporota ta'an kuni ani komentii barreessuu dhiisi subscribe ni godhan jennee yaanne. Fakkeenyaaf saayiba keenya cimaa biyya Ameerikaa New Yorkitti argama. Kabajamaa fi jaalatamaa jalqaba subscribe nu godhee komentii illee barreesse. Eenyu sana nu jalqaba? Namni jalqaba nu barreesse saayiba keenya kabajamaa fi jaalatamaa obbo Elama Wardii Jama. Bara 2019 kan Ameerikaa seene amma gaa maal jeelisni magaa warra waggaa 3 lama dalagee Ameerikaa keessatti qabeenya isaanii gubbaa rabbi haa dabaluu fi nus rabbi haa geessu Ameerikaa. Inshaallah illee nasata teenyaatti dhiisiti. Amma gaa namni kun akka malee nu bira jabaadha. Komentiilee isaa keessa booda kan waliin laalu ta'a. Meegaa namoota komentii barreessan atis hedduu harkaa qabdan isaa hedduu takkaatu jira wallahi. Fakkeenyaaf muraasa isaanii kaasime ani tokko bichaan irraa tuqee hedduu isaanii ganaan isinii kaasa. Atis meegaa akkuma waliin laallee jirtutti namoota harkaa qabdu ni qabda warra komentii barreessee warra laayik godhee jiru warra subscribe nu godhee jiru tokko beena waan ta'eef nama 30 takkan kana atis mee namoota si harka jiran maqaa isaanii kaasi. Jechuudha bakka warreen nu cinaa dhaabbatan gama keessaatiinis dhuftanii nu barreessitanii jabaadhaadha akkanuma akka itti guddatanii jettanii warri nu cinaa dhaabbatan guutuun keessanuu tokko osoo jenne galatoomaa isiniin jecha asumaanuu gaa nam takkaa fi lama maqaa tuttuquun gaariidha jenneetuma dhufne. Ayyee meegaa san keessaa namuma lama maqaa nu kaasi. Ergaati maqaa nama lama kaafte boodaan anis waan anan harka jiru maqaa isaanii kaasee yaada isaaniittis kaasee waan isaan nuun jen jechuu keessaa fi komentiidhaan. Fakkeenyaaf meetis nama lama maqaa nu kaasisan booda karaa kiyyaaniif dabarsa. Warreen nu cinaa dhaabbatanii bakka chaanala keenya kana jechuun guruppii takkaatu ture achirratti illee afeeruudhaan bakka nu cinaa hedduu tokko dhaabbachuu jiru saahiba kiyya obboleessa kiyya jechuun nu dandeessa. Riyaad Haji Usmaan Jaama bakki inni itti argamu inshaallah Ameerikatti argama. Jechuun ammachi jiraachi jira moo nama garaa fuuldura jira gudeemu? Tun niyaasaati yeroo gabaabduutti dhugaa hima. Jechuun ambulaal reefu jalqaba irratti wanni viidiyoo tana keessa kaafne
warri Itoophiyaa da subscribe nu godhan muraas irra hedduu warra subscribe nu godhe diaspora tenne nun ku jibsiisin ka kaameraan bar video waraabaa jiraame saniifuu dhuguma sanii riyaadeen eessatti argaman riyaadeen bikkinni itti argamu dhugaa dubbachuuf taanaan Ameerikaa magaalaa New York keessatti argama. Itti aansuudhaan gaafa ijoolleen teenya hedduu Imraan falmata tokko lama miti gaafa siyaamee hin fitu garuu tokkoo fi lama irraa haasuun gaarii enneetuma. Galatoome hayyee namoota maqaa isaanii harkaa qabu keessaa kan yeroo baay'ee komentii baay'inaan nu barreessee nu jajjabeesse waan gaarii jirtanii fakkeenyaaf amma namoota hedduudhaas isaan keessa yaadni isaanii wal fakkaata waan ta'eef isaan hunda maquma isaanii isinii kaasa. Yaadni isaanii fakkeenyaaf amma ilmoo hordii komentii barreessa keessa akkasuma mallee Muwaas Ismaa'il, Saifuddin Ibrahim, Boonsaa Abdii, Boonaa Ibrahim, Araarsoo Mikaa'el, Abdul Baazit Abdurrahman, Anas Shu'aybi warroota komentii barreessan keessaa fakkeenyaaf Saifuddin Ibrahim fi ilmoo hordii New Yorkitti argaman. Abdul Basit fi Anas Shu'aybi Kanada jiranii akkasuma mallee Muwaas Ismaa'il fi Boonaa Ibrahim fi Boonsaa Abdii Mahammad Austraaliyaa jiran isaan warra bara 2018 asii Itoophiyaa irraa deemee carraa rabbiin tolchee Austraaliyaa isaan geesse amma gaa warra taajiree dhiise rabbitti haa bal'isu namoota kana subscribe nu godhanii jenneetu eyne hin beeknu duuba namoonni kun subscribe nu godheeti komentii dila kana nu barreesse waan isaan nuun jaan hunda subscribe nu godhuu qofa nuufillee afeeru jiranii bar akkas waan raanii eyne eegaru jira amma maqaa isaaniitiin kaasu jira beeta yaada isaaniillee siif hima akkasuma mallee Bariisoo Adam saahiba Edmontonitti Kanada jiranii Bariisoo Adam Kanada jira akkasuma mallee hedduudha gaa dhiifama akkasuma nu warroonni maqaa keessan asiin kaasin hedduu jira yaadni isaanii jirri kun wanni naan jechaa ture gaanii komentii isaanii keessatti fudhadha keessa atis tana fixeetii waan si harka jiru himta wanni na harka jiru komentii isaanii keessa qaanoo fi boonaan waan gaarii jirtanii jabaadha wanni isin hojjechaa jirtan waan ergaa qabu dubbiidhama qabdu dubbachaa jirtanii waan ergaa qabu waan barnoota ta'u ta dhaloonni dhufullee waarraa baratu waan barbaaddaniin waan haajamtaniin isin cina jirraa isin gargaarraa laayikii fi subscribe komentiin isinitti qaata keessaan dubbisaa waan barbaaddanii jirra hunja mee nama kanaa kanas diaspora ta'anii akkana nu jechaa turan diaspora gisee jennu gaa hawaasa keenya keessatti wanni beekamu namni maqaan beeta diaspora kun hedduu takka ol fuudhama hedduu takka kabajaa qaba namuma kabajamuu qabu beeta isaanis akkasi ani diaspora kana hedduun kabaju maaliif ni boona diasporaan silaa boone yoom dhufe kun bari maqaa diaspora qaba malee diaspora miti kuni maqaa diaspora qaba malee diaspora miti kuni bar obboleeyyan bar deengadaadis wajji barachaa turre kilaasii wajji barachaa turre tanaafi malee diaspora garuu isaan maqaa diaspora kana baadhatanii malee amala diaspora hin qaban amaluma nuti qabnu qaban biyya tujjaara san keessa taanii qabeenya gahaa na qabaataniiti jechoota kanaan numa kana subscribe godhanii bar bakka ummanni kana ol hin hafne bar galanni keessan guddaadhaan galata keessan galchineetu finnu bakka namni galata namaan beeyne galata rabbiin beeku jeni megaatis namoota muraasaatu maqaan isaanii si harka jiraansaa warroota maqaan isaanii si harka jiran kaasi ammoo dhiifama warri maqaa keessaniin kaasina sumaan dhiifama sumaanii nuuf folchaasiniin jecha hayyee karaa qaran isaatiin isin dabarsa warreen nu cinaa dhaabbachuudhaan nu jajjabeessaa turan keessaa nama takkaa fi lama anis kaasuu fi yaala san keessaa Riyaadeen Ameerika jira Imraan Kanaadaadha jira inninis jechuudha ammas falmata Ramadaan jarreen akkana wali qabee maqaa siyaama kun biyya takka jiran biyya isaaniitu waliin si dhowuu deema beekaa Ameerika jirani siifin ma obsa hangana siimu ne gatto namoota maqaa isaanii kaasi dura jalqaba Imraan Alu nu ufal jaga asmanu maqaa isanis dagachuu mala Abdi Fajira isaan kun eessa jiran beektaa? Sweden jiran. Jiran kana wali qabeessa. Itoophiyaa irraa garuu gaafa san warruma gandaa turre wajjuma turre amma ergachi dhaqanii waggaa 7. Maashaallah. Gaanii jiran. Ookee Itoophiyaatti hin qabu. Hedduu qaban gaafisanii. Tanaas gama fuulduraatti isiniif inni dhufna inshallah yeroo biyyee. Maashaallah. Bakka namni kun hedduu dhagaa garuu. Namoota maqaa isaanii kana kaafne kana. Skype dan dawwalee fi inshallah yoo yeroo qabaatan beeta diasporni kuni yeroon qabu busy
akka malee ittillee naalirraa gizee keessaanitti dawwaltanii bakka Sinjala kaasuu didanis. bilbila sinjala kaasuu didan Ooma biizii dhugaa san ta'anii malee. dubbachuudhaaf isin jalaa kaasuu jibbanii osoo hin taane biizii akka malee hojii yoo barbaadan dawwaluu fi saftii fi ala dawwalaaf. Saftii fi alatti sanuu barree yoo Boqonnaa qaban. boqonnaa qabaatan malee Itoophiyauma boqonnaan gaa. Itoophiyaa akkuma ishee amiin ibrootu Biyya jeegalte teenya jechuurraa. boqonnaan eeysa boqonneettee yaaddee dhiyyee bara. Itoophiyaa jettee Itoophiyaa dhufte jee. Maashaallah. Itoophiyaa biyya. Itoophiyaan bikka boqonnaadhaan raahaan nama jeeftu. Garuu itti isin aarinaadhaa isiniin jecha asumaanu warreen maqaa keessan dagannees gaa nu offolcha. Dhiifama nurraa taha isiniin jechuu barbaanna. Akkasi. Akkasi gaa Waan dabalataa? insha Allah wallaahi wanni dabalataa yoo jiraattees Asirra waan jettume. gama fuula duraatti akka nu cinaa dhaabbattanii nu jajjabeessitan. 30 takka jechuun isinitti qaataa nu jechaa jirtan. Galatooma. Insha Allah garuu galatooma hangana ga'uun keenyaa'u isiniin silaa isin qabaachuu baanne hanganaa hin geenyu Fudhatana. gama fuulduraattis gaa akka kuma Wara. 30 takkan kuma 300 nu go'uu dandeenya. Ahoo nama Abdii yaadate. hawaasa keenyaa. Saifuddin Shaamee nama jedhamu. Isa jira beektaa? Ni dagan. Hayyee. Waashingitan jira inni Ameerika jira. Isii barasa. Waggaa 8 ijoollummaa gaafa isa wajji barannee Aha. kutaa 8 nu dhiisee kutee amma eega nu biraa kutee waggaa 8 barnoota illee xumuree jiraansaa isa yeroo baay'ee egaa biiziidhaa dawwalaan irra akka tasaaniin dawwalaa fi naaf dawwala keessaan illee wal quba qabna waa hedduu takka nu Beektaa mucaa kana jechuun akkuma yuutuuba seenitti nu agareensaa achumarraa nu bakka yeroo hedduu sagalee illee wal dhaga'uu dhabnee biizii taanee jira innis hedduu wal hin dhageenye sabiskiraayib godhee sababa saniin keessaan nu barreesse. Sababa saniinuu hanganaa nu wal harkachuu dandeenye asumaanuu hundi keessanuu nu galatoomaa nuuf jiraadhaa isiniin jenna. Asirratti waan hin jiru wanni isin hojjettan wanni isin nuuf gootan laayikiin teessan sabiskiraayibarri keessan komentiin keessan waan galata hanga kanaan galfamee dhumuu miti. Galchinee finnu galata keessa. Akkasii saniifuu waan gaarii jirtanii jabaadhaa. Egaa isaanuu jabaadhaa nuun jedhanii nutis jabaadhaa. Haaluma kanaan itti fufaa waan nuti isin gallakkifnu daawwadhaa laayik godhaa komenti godhaa maaliif jennaan waan nuti dalaynu sanarratti komentiin keessan nu jajjabeessiti. Dogongora keenyaas nu himaa. Rabbiin maal jedhu subhaanahu wa ta'aalaa tokkicha kanaan dhageetii gaafii biraan handeessi kullu bani aadama qaxxaamuna jedhe. Ilmi namaa kan dogongorre hin jiru. Dogongora keenya nu barreessa. Maaliif? Goraadha ilmi namaa hundinuu. Egaa irraa baranna dogongora kana maaliif dogongorre keenya nuufuu barnoota waan ta'eef hadaraa takkatti tan hanqina nuti qabnu bakka silaa sirreeffachuu qabnu hanqinaa fi cimina keenya namni hanqinaa fi cimina qaba waan hojjetu keessatti hanqinaa fi cimina keenya nu barreessa akkuma nu barreessaa jirtan kanatti Cimaa daraa. haala kanaan itti fufaa isiniin jenna jechuudha. Asirratti dabalata waan qabdu waan qaba itti dheeressineen salaal akkas yeroon qaba waan ta'eef irraa gabaabsiitimee haasaa goolabaa tokko xumurii san booda waan juujeetiin irraa goolabaa jechuudha. Akkasii isiniin jenna hordoftootaa fi kabajamtoota keenya qaqqaalii chaanaala keenya kanaaf warreen haaree taatan asumaanuu sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa isiniin jecha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti gama kiyyaan nageettiin isiniin jaa garuu ammoo wanni niin akkaan jabeessee isin dhaamu hanga dandeessan chaanaala keenya kana. Sheerii godhaaf. Nu guddisuuf yaada sheer godhuudhaan laayik godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Mees manuu waan dabalataa waan jettee waan dabalataa waan hin beektaa uumama beekan walii ibsuu gaariidha walii himuun gaariidha waan beekan irraa dubbachuulleen gaariidha waan hin beekne irraa dubbachuulleen gaarii miti waan hin beekne akka hin beekne beekuun beekumsa jedhanii har'a kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kanaaf waan haarii takkaan himaaf waan ajaa'ibaa waan aanuun dhageenya fi deemte mee hayyee waan gurra isaaniitiif haariyaa hayyee wanni san maali waan ajaa'ibaati beektaa akka malee ergaa gudduuf keessaa qabdi hayyee ergaa na ifachiifte naa hima yooma naa hima obsaasa hayyee bar waan ati harkuu dhiisi dhagahuu dhiisi mana maanuun harkini hayyee wanni san gaa isiniif hin hima aboo yooma nu himte ifanne naa fi hordoftoonni keenyaas yaa irraan fadhee dhiifama asumaanuu dhugaadha viidiyoon hangi amma waraabne kun jechuudha saahibboottan keenya jaallan keenya qaqqaaliidhaaf waraabne hungaa yoo dhugaallee ta'uu baatu hawwii isiniif hawwinirraa akkana
isinii hawwina akana bakka tana dhaquu keessanii hawwina amma kana jechuudha wanni namaa galu nuti kun osoo dandeettii qabaanne nama sadarkaa tanaan isin fadhu wallahi akka sadarkaa tana geessan isinii hawwina akka sadarkaa tana geessan du'aa isinii goona insha Allah rabbii keessan qabattanii waa'ee goonaan gama fuulduratti yeroo dhiyootti bakka isinii hawwina kana akka geessan abdii qabna amma namoota kana wal beeyna biyyatti wajji barachaa turre wajji afaan qaachaa turre hawwii isaanii beeynaahi hanga kana dubbanne beete waan amma jenne tanaas inshallah nu osoon taane isin osoon taane hagodu Allah haleete nutis isinumaan feene garuu nu caala rabbiin isinin haafadhu isinin jenne du'aa isiniif goona inshallah abdii hin murina bakka isinii hawwina kana numa geessaniif dhimmo yeroo dhiyootti akana viidiyoo waraabamtu takka nu caala umurii dheeratti ara viidiyoo tana seenaaf waraabamte viidiyoo waraabamte tuni haa teessu isinillee qaadhaadha gaafa bakka yaaddan tana waan amma jenne tana geessanii hojiirra oolchitan duuba akka seenaatti isinii nu fadhee jettanii akka seenaatti walumaanuu teenyee ilaalaa jechuun viidiyoo kana inshallah yeroo dhiyootti sanu saniifuu dhiifama asumaanuu inshallah rabbiin bikkanti isinii feene tanaan isin haagoo isinin jecha warreen keessaa isin dagannees dhiifama guddaa nurraa tahaadha isin jecha video hanga video berarti wati di minuti asmanu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagayaan nutura ti kharab bi kaysa jirada nagayaan ola nagayaan bula